oduu ammee Dr. Abiyyiin gaaffii deebii gaazexeessaa faana taasiseen nuti Itiyaanonni dandeettiis qabna, leenjiis qabna, ogummaas qabna, biyya teenya keessatti dorgomnee milkaa'uu akka dandeenyu naan amanaa jechuudhaan dubbate. Haasaan inni har'aan tana gaazexeessaa wajjin taasisee baay'eedha. Tamsaasni kallattiidhaan dabraa jira. Kanaaf gaa jechoota inni jaheessa hangana fudhannee kan guutuu jechuudha dhageeffannee isin geenyu ta'a. Kanatti aansuudhaan poolisiin federaalaa humna galaana tiksuu ijaaraa jiraachuu gurmeessuu ibsee jira. Haroo nam-tolchee yookaan laga Naayil jechuudha. Haroo guddoo ijaaraa jiran kana qaama achi jechuudha rukutuu danda'uuf yookaan rakkoo geessisuu danda'u jechuudha kan to'atu humna galaanaa jechuudha ciccimaa leenjisaa jiraachuu ibsee jira. Hanga haroon nam-tolcheen hidhaan kun xumuramee eebbifamutti jechuudha humna galaanaa poolisii jechuudha leenjisaa jiraachuu gurmeessee ibsuudhaan sanbooda jechuudha akkuma jechuudha eebbaaf jechuudha haroon xumuramtee eebbifamtetti humni galaanaa kun jechuudha achirra bobba'ee hojii isaa eegalaa jechuun jechuudha dubbatamaa jira. Kanatti aansuudhaan biyya teenya keessatti gatiin boba'aa birrii 10 dabaluun dhagahame. Kun ammoo abbootii konkolaataa yaachisaa jiraachuunis gabaafamaa jira. Hawaasallee hayyaachisu ta'a. Abbootiin konkolaataatiis dirqama jechuudha noolii warra yaabbii jechuudha irra dabala. Ammoo hawaasniinis kan duraanuu qaaleensi jireenyaatti ol fuudhamee jiru gisee noolii dabalaa jechuudha abbootiin konkolaataa gaafatan waan kafalan waan hin qabneef hedduu isaaniifis yaaddoodha. Qaaleensi jireenyaa ammaas akka malee waan dabalee jiruuf kun jechuudha uummataaf yaaddoo. Banziilii litirri tokko qarshii 222.53 deezalli immoo litirri tokko qarshii 216.49. Kanammoo ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannichaatu ibse. Kanatti aansuudhaan bulchiinsi naannoo yeroo Tigraay hariiroo alaa beekumtii isaatiin malee godhamu kamuu akka hin fudhanne akeekkachiise. Tigraay keessatti hariiroon alaa kamiyyuu beekumtii isaatiin malee gaggeeffamuun balaa fi rakkoo akka jechuudha fiduu danda'u dubbatee jira bulchiinsi yeroo Tigraay kun. Kanatti aansuudhaan xayyaarri Itiyoo daandii qilleensa Paakistaan fayyadamuun gara Afrikaa kibbaa imale. Yeroo jechuudha Indiyaa fi Paakistaaniin wal dhabdee hamtuu keessa jirtu gama walaleella jirtu daandiin xiyyaara kamuu xiyyaaronni hundi jechuudha daandii qilleensa Paakistaan fayyadamuu sodaatee irraa moqattee jechuudha. Xiyyaarri tokko kun daanduma qilleensa Paakistaan fayyadamuun gara Afrikaa kibbaa imale. Kana jechuudha miidiyaa guddaa addunyaatu gabaase akka xiinxaltoonni jirutti jechuudha nageenya dhabuu fi nageenya eegumsaa dhabuu fi balaa ummata yaani ummataaf nagee ummataaf dursaa fi nagee tikaa eeguu dhaburraa kan ka'e jiru gariin xiinxala galiin ammoo hedduu ajaa'ibsiifachaa jira jechuudha. Waa'ee xiyyaara Itiyoo kana kan qilleensa daandii qilleensa Paakistaan fayyadamuun gara Afrikaa kibbaa jechuudha imale kana hanga ammatti mootummaan Paakistaan waan dubbate tokkollee hin qabu. Kanatti aansuudhaan Jibuutiin lammiilee jechuudha seeraan ala biyya isaanii keessa jiran kamuu jechuudha ofirraa baasuuf sochii akkuma itti fuftee jirti. Keessattuu dhiyeenya kana jechuudha guyyaa 2 fi 3 naannawa Jibuutii naannoo magaalarraa kan guuraa jirtu jechuudha warroon fedhiin galuudhaaf galmeessanii galaa jiranii fi kan jechuudha guuranis kan galchaa jiran 7,000 gara biyyaa deebisuu gabaasanii jiran. Amma immoo har'a ifattee jechuudha magaalaa keessattis ummata guysuudhaan humnaan jechuudha guuranii mana hidhatti guuraa jiraachuun eegalamee jira akka jechuudha guyyaa irraatu guuraa oolan miidiyaan isaanii gabaasaa jira. Kanaaf asirratti wanni hubachiisu barbaannu uummata keenya kan Jibuutii keessatti argamanii yeroo jechuudha qaamni hidhate poolisiin jechuudha isin guysitu osoo isaan isin hin garree yoo jalaa miliixanii bakka jechuudha dhokachuu hin deebi'utti dhokattan malee erga isaan isin arganii jechuudha isin jala horiiwwan tarkaanfii dura fuutanii ifin miidhanaan isin hin jenna. Maaliif uummanni Somaalee kun nama jalaa hin hafu hanga isee jechuudha miidhaa duraan isin irraa gahaa jiran ni beektan nutis hanga jechuudha qorannoo geessineen hubachaa waan jirruuf waan beeknuuf dura uriitanii miidhaan tokko isin irra hin geenye osuma isaan jechuudha isin jala hin geenye kallattiin firraa eegaatuma miliqaadha erga immoo isin arkan arkuma if kannaatii jechuudha gara nagaan kara biyyaa isin deebisanii isin hin jenna. Maaliif miidhaa isin irra hin geeniitu isinis miidhee rakkoo guddoo isin galchee nullee gaddisiisaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan ololli jechuudha raayyaa ittisa biyyaatiif fannoo Amaaraa gidduu deemaa jiru akkuma itti fufee jira. Raayyaan ittisa biyyaa ammaas fannoo irratti tarkaanfii fudhachaatuma jira. Haa ta'u malee fannoolleen jechuudha daangaa Oromiyaa yeroo tokko takka seenuudhaan gara jechuudha shawaa kanatti jechuudha uummata nagayaa gariidhaas ukkaamsuun dhaggeeffamaatuma jira.
kanatti aansuudhaan hiriira nagiyaa kan gaafii mirga isaanii gaafachuudhaaf ogeeyyiin fayyaa guyyaa lamaaf gaggeessaa jirtu kanarratti mootummaan Itiyoo jechuudha waan deebise hin qabu hanga ammatti gaafii deebii jechuudha ABS wajjin godhe irratti illee tamsaasa kallattii eegaatuma jirra amma hanga xumuratti hin dhageeffanne kan isinii jechuudha gabaaf nu ta'a haa ta'u malee jechuudha Jawaarii fi Taayyeen humna tokko waliin ta'uudhaan waa'ee ogeeyyii fayyaa dabalatee akka gaariitti jechuudha dabarsaa jiran ogeeyyotiin fayyaatis kutaalee Oromiyaa guutuu keessattii fi akkasuma kutaalee biyyattii guutuu keessatti gaafii mirgaa gaafachuudhaan hiriiraas baati jiran akkasuma barsiisonnis itti dabalamanii jiran barsiisonni akka jaanitti nutiis mirgi keenya haanuuf eegamu yaachi miindaa keenya osoo hin taane nuti rakkoo mana jireenyaa dhabuudha yaani barsiisonni miindaan keenya xiqqaa osuma ta'ee jiru bakki gallus kiraadha kanaaf qaaleensi jireenyaatti hojii waliin simanneef manni jireenyaa haanuuf laalamuu dhimmee kunis dhimma mana jireenyaa keenya waan ta'eef dhimma mana jireenyaa nu hannu haanuu laalamuu jechuudhaan dubbachaa jiran akkasuma warroonni as keessa nagadaaf oriyaa jirus akka gabaasaa jirutti ammas hojjettoonni baankii mootummaa hiriira kanatti dabalama akkuma doktoroonni ogeeyyii fayyatti jechuudha barsiisonni dabalametti waliin ta'uudhaan isinis dabalama maallaqa kuusaa irratti teessanii kana tajaajilaa kan jirtan miindaan xiqqaan kun isiniin kafalamuuf isinii kafalamaa jiraachuun ga'aa miti waan ta'eef miindaan keenyaas xiqqaa jechuudhaan hojii baankichaa dhaabuudhaaf dabalamaa jiran kanaas jechuudha itti kaasuudhaaf. haa ta'u garuu ogeeyyiin fayyaa miindaan isii dabalamuu qaba dhugatti miindaan xiqqaadha laal amma narsiin 5,500 6,000 kana fudhata ammoo doktoroonni 15,000 birrii jechuudha kana kun ammoo isaaniif ga'aa miti uummata kana galataatu malaan eegara biitii hawaasa miliyoona 120 isaaniitu jechuudha lubbuu baraaraa jiran ammoo lubbuu keenya baraaruu qabna amma miti kan dubbachaa turan amma sochiin isaan eegalan kun kan fuuldura hanga guyyaa 4 yookaan 7 tokkochetti jechuudha deebisaa mootummaarraa kan namu baateef hojii dhaabnaa bakka takkaa jechuudha hojii hundi dhaabnaa jechaa jiranii hojii dhaabnaan ammoo balaa fi rakkoo hamtuutu uummata kana saaxila kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo kannee fi dhimma kana laalee mindaa isaanii dabaluu qabaaf. Umarratti jechuudha kanatti aansuudhaan dooktara Maayileetiin takka jechuudha lammii Itiyoo tan taate dooktarummaadhaan barattee eebbifamtee yuunivarsiitii Magaloos irraa gara jechuudha jireenya hojii isiitii wajjin waan waliin madaalleef gara Somaalilaandii imaltee Somaalilaandii keessatti ogummaa kanaan hospitaala keessatti dalagaa turte akka isiin gabaaftetti jechuudha BBCdhaaf himtetti Somaalilaandii biyya jechuun beekumtii hin qabne tan Soomaaliyaan qaama isii jalatti ilaalte qaama isitti beektu jechuudha qaama kiyya jechuudhaan isi fottooqullee dhorkitee addunyaaf illee beekamtii kan dhorkite kanatti miindaan ogeeyyii fayyaa doolaara 2,500 madditti immoo doolaara 400 kan mana jireenyaa akkasuma doolaara 550 immoo 200 kan taaksii bobbaa fi galaa jechuudhaan himtee waliigala jechuudha doolaara 350 immoo kana akka bitatti jechuudha. Kanaaf ammoo dhugatti dachaa jechuudha nama 20f kafalamu biyya teenyatti namni tokko harkataa Somaalilaandii jechuudhaan dooktartiitiin dubbattee jirti. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina Raashiyaan guyyaa irraan tanaa guyyaa yaadannoo injifannoo lola addunyaa lammaffaa waggaa 80ffaa jechuudhaan gaggeessaa jirti kanarratti mootummoonni addunyaa kanneen Afrikaanotaatii fi Eeshiyaa Awurooppaa dabalatee baay'een irratti argamanii jiran yeroo jechuudha. Yukureen haleellaa irratti raawwachaa jirtu irratti lola jechuudha guyyaa yaadannoo injifannoo lola addunyaa lammaffaa jechuudhaan gaggeessaa jirti. Kana irratti mootummaa Masrii Siisii dabalatee akkasuma pirezidaantii biyya teenya Taayee Sillaasee pirezidaantii jechuudha Burkina Faasoo leenca Afrikaa kan ta'e jechuudha Ibrahim Traoree dabalatee jechuudha baay'eedha Afrikaanota keessaas kan achirratti hirmaatan waltajjii yaani guyyaa injifannoo jechuudha lola addunyaa lammaffaa kan gaggeeffamu kanarratti Raashiyaan akka gaariitti irra diggisii jirti jechuudha walumaa galatti. Kanatti aansuudhaan mootummaa Ameerikaa Tiraambii fi mootummaa Israa'el jidduutti jechuudha atakaaroon uumamtee jirti. Sababa jechuudha Tiraambii huutii ani haleelu ammaa booda isaanii wajjin waliigaleetiin erteemi jiraadhaa jeerratti jechuudha dubbatee jira. Kanaas gaa waliigalteen dheengadda uumaanitti jechuudha. Huutii fi Ameerikaa jidduutti godhamte huutiin akka gabaaftetti dhimma Israa'el keessa hin galin nuti Israa'el haleeluu hin dhiifnu jettee waltajjii walta'iinsa jechuudha waliigaltee irratti dubbattee jirti. Kanarratti Tiraambiis fudhatee jira jechuudha. Asammoo kun mootummaa Israa'el mufachiiseeti jira.
jara lamaan gidduutti maan tana takkaar uumamte asumaanuu asiinis jechuudha Huutiin akka tumsee jechuudha Falastiin taatee Israa'el haleeluu itti fuftu beeksistee jirti ammaas itti fufaa kun ammoo mootummaa Israa'elitti dhukkubii mataa ta'ee jira sababni isaa Huutiin tumsa Falastiin ta'uudhaan naggadee jechuudha meeshaa Israa'el galaana diimarraa akka achi hin dabarree godhaa jirti jechuudha amma Ameerikaatis duraan godhaa turte Ameerikaan walii galtee oomaa manguddummaa godhachuudhaan akka fi ganaa deebitee Yemen hin dhoofne gootee jirti achirratti immoo mootummaan Yemen jechuudha Huutiin akka jechuudha waa'een Israa'el kana jidduu hin gallees akeekkachiisaa jirti waltajjii san irratti waltajjii walii galtee kana irratti kanaaf mootummaan Israa'el maal godhaa jiran miidiyaan guddaan defensive force jechuu Israa'el kan qabu jechuudha viidiyoo takka guyyaa irraan tana gara miidiyaa jechuudha defensive forceedhaan galakkisanii jiran kan nuti Yahudaanii ajjeefna Yahudaanii finna Israa'elni finna jettu jechuudha kan barruu isaan jechuudha ni beekte Yemen keessatti maxxanfatanii yaa'an kana jechuun wal dhabdee jechuudha Ameerikaatii fi Israa'el agarsiisaa jechuudha akkasuma waliigalteen Huutii fi Ameerikaan taasifte tuni ammaas mootummaa Ameerikaa booda deebisuu Yemen keessa akkana jiranii qaamni hidhatee fi hawaasnis akkanatti Ameerikaa jibbaa Yahudaa jibbaa jechuudhaan Ameerikaas deebisuu barbaadan gabaabdumatti ammaan tana yaaddoo guddoo keessa galtee jirti jechuudha Israa'el Yemen ammaas haleellaa itti fufteetuma jirti. haa ta'u malee gaa Tiraamp amma eega jechuudha nuti hin dhowwu jechuudha manguddummaas oomaan godhateen booda deebi'ee osoo jechuudha sana garellee kan gamanas deebi'u natti hin fakkaanne haa ta'u garuu defensi forsiin Israa'el guddoo isaan qaban viidiyoo sanii maxxansanii walii qoxoofaa jiran gama jechuudha miidiyaa keeyyalaan sheer yoo isin godhe ilaaluu dandeessanii jechuudha kanatti aansuudhaan ammaas lolli jechuudha Hindiyaa fi Paakistaan gidduutti jechuudha eegalee akkuma itti fufee jira addunyaan hangammaan tanaa irraa yaaddawaa jirti xiinxaltoonnis osoo jechuudha keessattuu warroonni jiddugala akka malee yaaddoo hasiran qilleensi jechuudha daandii qilleensi jechuudha Paakistaanii kun hundi cufamu baatu sangi tokko cufamee jira xayyaaronni baay'een irraa goranii jiran haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Suudii Arabiyaa jechuudha manguddoo ta'ee jechuudha wal dhabdee isaan kana lamaanii furuudhaaf kaleessa Hindiyaa ooluudhaan arraan tan ammoo gara Paakistaanii malee Paakistaan keessatti argamaa jechuudha. Konchonfaa oduu guyyaa arraan tanaati oduu irraa qaban kana fakkaata kan biraatti nan gola deemtu sheer dhugaa xuraan facaasaa kan isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduun ammee jechuudha oduu dhugaa qofa jechuudha isin biraan geetan sooni tokko keessa hin jirre ammoo mallattoo gurraatti harka mirtuu kana jechuudha tokkodhaan subscribe godhaa namoonni haareen jechuudha amma gara chaanaala kanaa dhuftan kanaan jechuudha nu dabalamtan ammaas tiktok yaalaanis kunoo asuma piroofaayila kana ila liinkii jechuudha bakka youtube jettu kana ila liinkii tokko tanatu itanii kanuma qawwaalii gara chaanaala kanaa isin geessin hin jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.